Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroonni maatii yuutuuba kiyyaa kan taatan hundi keessanuu jechuudha. Bakka nagaadhaan dhuftanii weelkaam isiniin jira. Innaa viidiyoo kana sheer laayik koomenti gochuudhaan na bukkee dhaabadhaan jajjabeessaa isiniin jira. Innaa har'a gadda oduu ammee yookiin oduu gaddaa wayii takka wanta na mudate wayii isinii qabadhee dhufeetiniin jira. Innaa maaliif yuutuubii kana banachuun yeroo gammachuu bichaa irratti hojjechuuf osoo hin taane yeroo gaddaas gadda ofii ittiin dabarfachaa yeroo gammachuu ofiis immoo gammachuu ofii ittiin dabarfachaa jechuudha. Har'a wanta gadda lafee namaa cabsuu fi gadda hangam hin jedhamne jechuudha. Kan hin dhaga'esi kan narra ga'esi kan maatii kiyyarrallee ga'e jechuudha. Innaa gaddi kun maallaan jechuu dandeessu. Nuti ilmaan wasiillaniiti. Abbaan koo abbaa mucaa kanaa jechuudha. Obboleeyyanii aniif mucaan obbolaatti walii oolla jechuudha. Qe'ee takka walitti dhiyoodha. Mucaan kun dura barsiisaa ture. Kan inni barsiisaa ture Baaleerraa jechuudha. Otoo barsiisaa jiruuti dhukkubsateetu jechuudha. Obboleessi kiyya kun dhukkubsatee dhukkuba busaatiin qabamee hin beeku kan naannoo Baalee kana busaan hin baay'atte waan hin beeku tokkollee hin qabu jechuudha. Innaa kanaafuu dhibamee gara maatiitti deebi'e jechuudha. Hojii dhiiseera maatiin bira jira jechuudha. Maaliif dhibeensi waan baay'ee miidheefu ganaa hojii barbaaddatee bakka biraatti qacaramuudhaaf deemaa jira malee bakka sanatti deebi'uuf miti jechuudha. Innaa kanaafuu maal isiniin jechuu barbaadee kananii mucaan kun erga biyyatti deebi'een booda karatti maatii wajjin jiraatutu ulfaataa ta'e jechuudha. Innaa mucaa kana rukuchuudhaaf yookiin ajjeesuudhaaf jechuudha kan eeggatanii. Inni immoo nama biraa miti kan safara sana jiru saba biraa miti sabuma tokko warruma qe'ee takkaati. Deebisaati immoo warroonni naannoo sana jiran hundi Oromoodha malee sabni bira naannoo sana hin jiru jechuudha. Innaa kanaafuu mucaan kun guyyaa walitti bu'insiyyuu haa jiraatu iyyuu malee miidhamni jiru ture afaanumaan jechuudha. Erga kun dhalateen booda mucaan kun gara manaatti ol deebi'e jechuudha. Gara manaatti ol deebi'ee rafee jechuudha. Erga inni galee rafee tureen booda dhufanii nama sadiin mucaa kana ajjeesuudhaaf itti qophaa'anii jechuudha. Innaa akkuma beekamu biyya sana keessatti abbaa barbaade dhufee balbala sitti cabsee yookiin si jeebnaa yookiin birrii amma kana nuu kaffali jedhanii yeroo uummata doorsisantu jira jechuudha. Innaa kanaafuu maal akka isiniin beeku dhugaa hojjechatu na hanqata isiniin jedha. Innaa mucaa kanaanii gadi bayii jedhanii jechuudha. Haatii hin bayin jettee osoo balbala irratti dhaabbattee dorgitu ani eenyuyyuu sodaadhu yoon du'e sinan du'a malee kan jedhu mucaanii dheebuu fudhate jechuudha. Kan inni gadi bayee. Innaa erga gadi bayeen booda warroonni qophaa'anii dhufan kun mucaa dha'ani jechuudha. Balbala irratti dha'ani. Balbala irratti yoo dha'anii mucaan kun gatantaree dhaqee girgiddaatti hirkatee dhaabatee mucaa dha'e sana fuudhee dheeboodhaan waraane jechuudha. Dheeboo sanaan waraanee erga dheeboo sanaan waraaneen booda mucaan sun atattamatti hin duune kana ture galee yoon du'es kan jiru namoota rukutan himatee iyyanii naannoo sana kaasanii nama lama himatee garuu nama lamaan sana keessa tokko obboleessuma kiyya kan garaa tokkooti jechuudha.
Inni kun immoo abbaan qofa abbaan isaa obbolaadha jechuudha. Inni dheeboodhaan waraane kun jechuudha. Garuu obboleessi xiyya keessa hin jiru. Ijuma maatii tokko qe'ee tokko ta'anii fi walumatti herreegani jechuudha. Innaa mucaan kunii qe'eetti ajjeesuu dhufe gaafa inni qe'eetti ajjeesuu dhufu innillee nan du'aaree kan namni ijoollee kana bichaa natti farada. Namni tokko mana kee keessatti dhufee si ajjeesuudhaaf balbala yoo sitti ankaaka'e kootu najjeesi jettanii morma jala qabattanii duutumoo kan dhufe sana ofirraa ajjeeftu. Fakkeenyaaf an akka mataa kiyyaatti nama na ajjeesuu dhufe tokko yoo naa danda'amaa ta'e namni ofirratti hin dhiisu. Najjeesedhee morma jala hin qabatu. Isinii galee miti. Yookiin immoo mucaan kun immoo nan ajjeesaa miti kan inni dheeboo kana darbatee ittiin waraane jechuudha. Innaa waaqayyoomti guyyaadhuma mucaa sanaatu dhumatee jira haa ta'u hin beeku malee. Innaa mucaa kana darbee waraanee mucaan kun ni du'e jechuudha. Otoo obboleessi xiyyaa inni manatti ajjeesuu dhaqan sun otoo hin du'iin gurbaan manatti nama 3 daboo kadhatee nama 3 daboo kadhatee manatti ajjeesuu dhaqetu isaan keessaa namni tokko du'e jechuudha. Innaa erga wanti kun raawwateen booda ni beektu nama 2 fi nama 3 gidduutti badiin tokko yoo raawwatame lubbuun namaa tokko yoo ba'e nama tokko bichaa miti jechuudha kan rakkatu biyya sana keessatti. Yookiin immoo akkuma seera aadaa Oromootu lammii tokko keessaa yookiin fira namoota tokko keessaa namni du'eera yoo ta'e safuudha ni baqatanii qe'ee gadhiisanii jechuudha. Maaliif amma gumaan muramee harki dhiqatamee seerri taa'ee gumaan murutti jechuudha. Innaa mucaan du'e suni du'ee kalaas du'e awwaalamee kan jirutu rakkataa jechuudha. Kan jiru amma lafarratti rakkatee jiru tokko maatiin akkuma jirutti qe'eedhaa baheeti jira baqateeti jira. Akka jirutti qabeenyaan barbaadaa jira jedhanii ani qabeenyaa kana mana 7 tofaa gubate jedhu gimmaashirraa dhaame jedhu gimmaash immoo gubateera jedhu bakka oduu qulqullaa takka argachaa hin jiru siniin jedha asumaanii. Innaa maal siniin jechuu barbaadeetanii namni yeroo hundaa yeroo gammachuu fi yeroo diraamaa irratti hojjetu osoo hin taane yeroo gadda ofiis yeroo gammachuu ofiis immoo miidiyaa qaban irratti gadi ba'anii ibsachuu wantuma jirudha. Innaa kanaafuu wanta na qaqqabee wanta dhugaa ulfaataadha siniin jedha. Gaddi biyya ormaa kana keessatti namatti dhufuurraa hin ulfaata hojii faana hin ulfaata siniin jedha. Guyyaa guutuu har'a dhugaa waaqa ganama kan natti himanii ofuma kiyyaatiif qaamni kiyya ofna baru wallaale jechuudha rifaatuudhaaf. Maaliif uummanni akka jirutti baqatee qe'ee gadhiisee caakkaa keessa jiraadhani. Warroonni caakkaa keessa jiran kuni bakka akka anaaf abbaan kiyyaa qabee haga faamilii hunda jechuudha. Bakka lammii kiyya akkuma nuti walitti dhiyaannutti jechuudha. Manni 7 hin gubate jedhanii mana sakaanirraa abiddatu dhaame. Innaa isa biraan immoo bakka zim jedhanii keessa nama balleessii yoo karaa argate uummanni karaa kamsi balleessuudhaaf gajoo. Amma mucaan kun du'e okay du'e. Wanti manni gubate lubbuu mucaa kanaa deebi'u jiraa jiru hin jiru. Wanti qabeenyaan barbadaa'e lubbuu mucaa kanaa deebi'u jiraa hin jiru. Maaliif har'a biyya sana keessatti haadha waamanii abbaa waamanii otoo haatiif abbaan laaltu gooda baxallaatidha kan uummanni ajjeesaa jiru. Mootummaan biyya bulchu kun ijoolleen kee waraana bilisummaa Oromoo keessa jirtedhanii gadi baasanii haadhaaf abbaa fi lafiititti ilma yeroo ajjeesantu jira. Kunoo haadha ijoollee 7 dheengadhe gadi baasanii ilma keetu waraana keessa jira yookiin immoo waraana deeggartedhanii gooda baxallaatti akka ajjeefamte ni beektu. Innaa maaliif sinii kaasuu barbaadee tananii nama mana ofiitti dhufee nama ajjeesuudhaaf dhufe mee koomentii jalatti naa barreessaa.
zim jettaniif lubbuu keessan dabarsitanii duutumu diina dhufe sana ofirraa dhooftanii ofirraa ajjeeftuudha nama gaaffiin kiyya jechuudha. Innaa kan nama dinqummoo jechuudha warroota itti qophaa'ee dhufee ajjeesuuf itti qophaa'ee dhufe osoo hin taane mucaa mana keessa ciisee jiru mucaa ittiin qophoofnedha. Mucaa ofiifuu fayyaa hin qabne koronaan siniin jedha busaan irraa ka'uu dide jechuudha. Busaa baay'ee dhibama. Innaa isa jechuudha kan jara kana galaafate. Innaa akkasiin siniin jedha. Inni lammaffaa dammoo akkuma nama siniin jedhe miidhamni namni tokko wal miidhe nama hundatu rakkata, saba hundatu rakkata. Naannoon sun nagaa hin qabu. Naannoon sun bakka maaliif boqonnaa sammuu hin qabani jechuudha. Safara tokko yookiin naannaa takka tasgabbii yoo jiraate uummanni tasgabbaa'ee jiraata jechuudha. Innaa isa biraan immoo osoo hin hafiini kan akka elektiriikii kukkutuutu jira. Kan akka bakka maasiniin jedhame qabeenyaan barbadeessuudha. Mana gubuudha. Kirbiitii baatanii waliin gadee fiiguudha. Innaa akkasidha siniin jedha. Wantaan amma galgala kana dhaga'e immoo sinitti nima. Kuni ganama jechuudha kan hin dhaga'e. Galgala kana immoo oduu addaa wayii dhaga'eetiin jira siniin jedha. Mucaan kuni poolisiitti harka kennadhu jennaan hin kennadhu jedhee dide jechuudha. Inni ammallee nama dhufee na tuqe itti dabaleetiin itti dabalama jedhee didee gaafa kaanii uummanni itti bahee deemi harka kennadhu akka seeraaf akka aadaa Oromoottis immoo namni lubbuu namaa baasee to'annaa seeraa jala ooluutu qaba. Innaa kanaafuu deemiitii harka kennadhu jedhaniini jechuudha. Otoo isaan kana jidduutti uummanni gamaa gamanaa walitti baheetoo wal fixaa jiru jidduutti aanaarraa poolisoonni dhufanii jechuudha. Gara kana kan adda babbaasanii mucaa nama obboleessi tiyya kun nama ajjeese kuni sababa inni itti ajjeese akkuma nama siniin jedhe iyyuu ta'e jechuudha. Poolisoonni illee dhufanii kan dubbatanii fi obboleessa kiyya kan manatti dhufee ajjeesuudhaaf dhufe inni ajjeese jechuudha. Innaa ati hattuu manatti si ajjeesuu dhufe yookiin immoo hattuu qabeenyaa keessi saamuu dhufe yookiin si ajjeesuu dhufe yookiin immoo kun akkuma amma jedhamu kana birrii humnaa ol si gaafachuu dhufan waan ta'eef ofirraa dhooftee ajjeefteetta. Innaa kanaafuu wanta mana keetti dhufee si ajjeesuudhaaf dhufe immoo warra qeetti si ajjeesuu dhufeef immoo seerri ni gaafata garuu lubbuu namaatiif seerri ni gaafata. Mucaan kun immoo diina ofirraa dha'uu isaatti ofirraa ajjeesuu isaatti kan jedhu immoo poolisiin naannoo sanaa immoo jechuudha mucaadhaa fi akka beekamtii kennanittidha jechuudha kan inni dhaga'e. Kanan dhaga'e jechuudha. Beekamtii kenneefennaan siniin jedhu immoo mucaan kun balleessaa tokko hin qabu deeggaraa nama kamiyyuu miti jechuudha. Deeggaraa waraana bilisummaa Oromoo miti deeggaraa mootummaa kanaa miti jechuudha. Mucaan bakka uummata faana jiraata malee nama kamiyyuu ol qabee nama kamiyyuu gadi qabaa hin jiru jechuudha. Innaa kanaafuu wantoonni hadagaan itti baay'ateefis immoo kanadha jechuudha. Mucaan kuni waraana laga keessa jiranis yookiin waraana bilisummaa Oromoos gargaaruu hin barbaanne kan mootummaa kanas itti seenuu hin barbaanne jechuudha. Mucaan hundumarraayyuu bilisa. Wanti hadagaan itti baay'ateefis immoo kanaaf isiniin jechuuf ni deema. Innaa kanaafuu kan dhufe wanti godhamu hin jiru. Kan dhufe tamasgeen jedhanii fudhachuudha isiniin jedha. Dhugaa waaqaan gisee tokko tokko wanta dubbadhuun dhaba jechuudha. Maaliif honaan jettanii maatiin caakkaa keessatti baqatee jiru maatiin laga keessa jiru kun maal akka nyaatu maal akka dhugu hin beekamu jechuudha. Bilbilli isaanii cufamee jira. Bilbila isaaniitiin argachuu hin dandeenyu. Bakka isaan jiran bakka mabraatiin hin jirre akka odeeffannoon kan dhufaa jiru ijoollee warra naannaa sanaati. Warri naannaa sanaas immoo qulqullina kan tokko isinitti hime tokko immoo kan biraa odeessa.
Inni akkasii isiniin jedha. Wanta hundaarrayyuu Waaqayyo hadagaa akkasii sin haa baasu. Biyya ormaa kana keessa teessanii rabbiin yoo isin jaalate gadda firoottan keessanii, gadda lammii keessanii, gadda haadholii keessanii, gadda abbootii keessanii, gadda obboleettii keessanii rabbi isiniin dhageessisiin. Rabbi isiniin dhageessisiin isiniin jedha. Rabbi isiniin dhageessisiin isiniin jedha. Innaa kanaafuu sagaleen kun dhaga'ama ta'e hin beeku. Dhugaa Waaqaa maal akka isiniin jedhu hin beeku dhugaa. Innaa akkasii isiniin jedha. Waaqayyo gadda akkasirraa isin haa baasu. Inna wanta viidiyoo kana qabadhee dhufeefis immoo yeroo gammachuus yeroo gaddaas yuutuuba kanarratti itti fayyadamna waan ta'eef, miidiyaa kanarratti itti fayyadamna waan ta'eef kanaaf hin qabadhee isinii dhufe isiniin jedha. Isinis immoo koomentii jalatti nama mana keessanitti isin ajjeesuu dhufee akkamitti ofirraa deebistu kan jedhudha jechuudha gaaffiin kiyya. Kanaafuu koomentii jalatti naakaa ulfaadhaa galatoomaa. Share, like, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha.